Eka guyyaa afuriitii hin nyaanne hin dhuyne qaraaruun jala garuu argitan kana kunooti yaa obboleeyyan kiyya kiristaana ta'e islaama ta'e namni ala jiraate as jiraate namni nama ta'e nuti waan namummaan qabnu amma biyyarraa buqqaanee rakkoon hagana waan nurra ga'eef akka nuuf darmattan lallaba kiyya. Waa'ee uummata Arsii kana akkaataa amman tana isaan keessa jiranii fi akkaataa ka'umsa waan kanaa ka jalqabaa san mee if yaadachiisa hundi keessan. Beeta kiristaanni Arsiin beeta kiristaana gubee kiristaana gartee keessaa filanii qalanii akka horiititti nama gorraanii tokko gartee ajandammaan guddaan iyyuu dhumaatii jumlaatii fi gartee buqqaatii jumlaadhaa kan as deemu kana ittiin dhoysuudhaaf isa uummata wal lolchiisuu fi uummata gartee wal nyaachisuu fi wal shakkisiisuun akkuma jirutti tahee inni tokko guddaan isa kana ittiin dhoysuudhaaf namni dhibba hedduun gartee jumlaadhaan dhume kan dhumaatii irraa hafe ammoo akkanatti jumlaan 20,000 30,000 buqqa'ee ganda keessa faca'eeti jira jechuudha. Waan isa jaabsiisu gartee uummata buqqa'ee uummata gartee akkanatti faca'e kana mee ilaali dargaggeessa keessatti argitee ni beektaa daa'imman jaarsa dubartoota namoota gartee dadhabaa kanneen qofa jechuudha. Dargaggoonni kan manatti dhaqqabame gartee fakkeenyaaf shaneedha jedhamee waraanuma mootummaatiin ajjeefama. Dargaggeessa tokkocha keessatti hin argitu. Mee viidiyoolee fotoolee namoonni adda addaa sheer godhaa jiran fakkeenyaaf amman tanaga tokko dubbataa jira namni irraa. Mee fotoolee fi viidiyoolee sheer godhan kana keessatti mee dargaggeessa tokko mee keessatti barbaadi fotoo fi viidiyoolee kanneen keessatti lubbuun na baasiidha. Dargaggeessa taatee qe'ee keessatti argamnaan bakka rakkoo nageenyaa jiru kana keessatti dargaggeessa taanaan guutuun jumlaan isaa shanee ta'a jechuudha. Bakka gartee wal waraansi amma jiruu fi waboon keessa socho'u guutuu yoo shanee ta'e kami kan bulfamu kun uummanni bulfameetiin uummata taheetiin gartee bulusuun kamin fakkeenyaaf amma waboon amma bakka waboon keessa socho'u uummataa fi waboo yookiin addaan yookiin bakka gartee waboon irraa nyaatu nyaata isaa jalaa balleessinaa akkuma qurxummii jalaa bishaan gogsinaa sana amma sanii mikaroori fakkeenyaaf sana fakkaata amma kan mootummaa. Abaa'oon paartii gartee qawwee hidhatee akka isa fakkaatee fi akka gartee itti fakkaatee socho'u wayinatti fakkaata. Kallattii barbaadeen ka deemu ka bakka barbaadee asiin bulajee akka tarsiimoo isaatitti socho'u natti fakkaata. Mee uummanni kun maal godhuu qaba? Mee qotee bulaan maal godhuu qaba fakkeenyaaf? Uummanni kun amma waa sadii gartee kan isaan gidirfamaatiin jiru. Isinis gartee odeeffachuu ni dandeessan dhuunfaa keessaniin. Qaama sadii waboodha waraana bosonaa. Inni tokko waraana mootummaati. Ka biraa ka waraana waboos hin ta'in ka waraana mootummaas hin ta'in ka uummata gartee jidduu kanatti fixaatiin jiru warra gartee shanee jedhaniitiin shanee sobaa kana isa kana jechuudha kan uummata fixaatiin jiru. Shaneen sobaa kun halkan waboo fakkaatee nu dhufa jedhan. Shanee fakkaatee dhufeeti uummata irraa gartee nyaatee dhuga. Yookiin uummatuma san keessa gartee bulee akkas ganama ammoo waraana mootummaa taheetiin waraanni mootummaa isin gartee shanee qallabaa jirtan shanee gartee sooraa jirtan jedhameetiin waraana gartee ganda guutuu irratti waraana labsan jechuudha. Dubartoonni ulfaa har'an tana dhagaa jalatti gaaddisa jalatti gartee dhalaati jiran jechuudha. Uummata duraa gartee rakkoon gadadoon jireenyaa gartee akkas isaan gidirsaatiin jiru akkasiin qaama sadii jidduutti. Uummanni kun osuma qeetti haa deebi'u jedhamee daaraa isaanii kaban irraa gubatetti yoo deebi'e malee qe'een isaanii barbadaa'ee jira jechuudha. Qe'een isaanii guutuun barbadaa'ee jira. Qabeenyi isaa saamamee jira. Uummanni kaleessa qotatee fiifatee gartee akkasiin jiraatu sun har'an tana duuba isaatitti illee qe'een hin hafne jechuudha. Waan si ajaa'ibsiisu 20,000 30,000 buqqa'ee dhibba hedduun dhumee haga ajandaa sobaa gartee ka gaafa duraa san ajandaan taane haga gartee gaafa duraa uummanni jumlaadhaan kiristaanni akkas kophaa tahee beeti kiristaanni akkas maalii tahee uummata nagayaa waggaa meeqa nagayaa gammachuudhaan jaalalaan waliin jiraatu. Amman tanallee keessattuu ijoolleen gartee dhalattoota Arsii taate namni jalqaba gartee kan iyyatuu qabu abbaa gartee bakka sanitti dhalate uummata keessa dhalate kan firaa fi aalii gartee lafa handhuun isaa achitti awwaalamte sanidha. Achi booda Oromoon biraallee siif dubbata. Akkasitti amma gartee irraa dubbataa jiran keessattuu ijoolleen fakkeenyaaf mootummaa deeggartan. Ammas fafakkeessaa deeggarsa gartee isin mootummaa deeggartanii wal shashaffantanii akkas irra diddibdanii dhugaa uummata kanaan dho'isinaa. Akkaataa uummanni kun itti miidhamaa jiruu fi haala uummanni kun keessa jiru diraamaa uummata kana keessatti dalagamaatiin jiru qulqulleeffadhaa jalqaba. Warri mootummaa yoo fedhe fakkeenyaaf waba waliin akka barbaadan warra gartee hidhate kanaan akka barbaadan wal godhan barsilaa warra hidhate wajjiin isaanirraa uummatarraa haaluu bahuu osoo hin taane silaa ummata iyyuu katiisuu qabu. Osuma qaamni biraa kan hidhate ummata kana gartee kan gidirsu jiraate eenyu sila ummata kana katiisuu qabu yaa jira kenna. Agartanii jirtanii biyya biraatitti. Ummata kana katiisuu qabu sila mootummaami. Ammoo kan qeesaa gubaa qeesaa barbadeessaa saamaa innis kan ajaa'iba natti taate ammallee akkaataa siyaasa gartee amma warra biltsiginnaa kanatti hayyee bakka amma waboon dhaqqabe kana hunda ummata akkasii gartee jumlaadhaan qeesaa jalaa barbadeessanii guutumatti buqqiftanii akkasiin nageenyi Itoophiyaa keessatti dhufachuudhaan haaluu waboodhaa gartee uummata kanarratti yeroo bahan haaluu gartee warra wal lolanii san hogguu isaanirratti bahan
amma kami ummanni bulfamu kun ummanni bulchan kunoo kaminni amma barra namoonni tokko social media kanarratti wallola isaanii jidduutti ummanni akkas ta'e akkana ta'e wallola walitti dhukaasan jidduutti ummanni kan miidhamaa jiru ummatuma kanarratti jumlaadhaan lolli baname jira keenya ummata kanarratti lolli baname gaafadha ummata naannoo sanii buqqa'e wanni kun turtuu deemamaatiin jira akkaatuma gartee Wallagga keessatti waggoota 8 dabre Shawaa Salaan iddoo garagaraa keessatti deemaa ture san ar'an tana Arsiin paartii 2 ta'ee itti fufaa jira akkaataa Gujii keessatti deemaatiin ture santu Arsii keessatti illee eegale jechuudha. Kasi ajaa'ibsiisoon mallee ummanni kun akkanatti buqqa'ee akkuma reefuu dhageessan kana guyyaa 4 guyyaa shawwaa nyaanni ummata jedhu kana mee karaa kamiin gartee har'a viidiyoolee gartee namoota amma dura nama gargaaraatiin turan warra live haasawan argaatiin ture kan akka Asliifaa gargaaruudhaaf illee karaa kennaan malee jedhama karaa isaaniitiin yoo godhame ammoo mallaqni ni nyaatama haga xiqqaa yookiin kan isaan bira ga'u yookiin bira yoon gahu ta'a yoo ammoo gartee odoo isaan hin beeksifne karaa biraatiin gargaarte akka waan qaama biraatti gargaarteetti lakkaa'ama akkamitti ummata kana bira ammoo gargaarsummaan ugaa akka jedhamu tokko faan argee hedduu takka garana nyaate. Mee Oromoo gaafa gartee duraa san yeroo gartee rakkoon tokko dhufe akkatti wal bira dhaabbatti yoo xiqqaate gaafa gartee rakkoon caama uumamaatiin Booranni gammoojjiin Baalee gammoojjiin Harargee buqqeessan mallaqa gaafa san guuramaa ture san yaadadha mallee sun ummata bira gahe gaafa ummata Walloo gartee Amaarri buqqisu san Faannoon buqqeeftu san gahee jira ummata san bira namoota amanamoo gartee akka Ustaaz Raayyaa fa'aa irratti kan guuramaatiin ture. Garuu ni arattuumi komee achirratti ka'aatiin ture waan jedhamaatiin ture hundi keenya gurraa qabna jechuudha. Ummata gartee amma ummanni kun nama gartee kuma takka lama taane kuma 20-30 buqqa'ee dhagaa jala jiru kana osoo qulqullummaan gartee namni sumulii qabu walitti buusee gartee kan gargaaru iyyuu taate waa nyaachisuun ni jabaata. Akkasiinuu ammoo naggaadee biraa jidduu kana jira. Gargaarsi kun haqummaadhaan ummata kana bira gahuun isaa ni jabaataa jedhanii warra live irratti haasawa aslii tokko isinis yoo argitan hin beekne kan miidiyaa irratti haasan argeetiin hedduu takka galaana nyaate jechuudha. Oromoon ammoo yeroo kanatti walitti callisuun qabu. Qaama deeggartuuratti gartee hirkattee sagalee uummata kanaan dho'isin. Ammallee sheekotiin kenna. Cal'isan fakkeenyaaf amma sagalee isaanii hin dhageettu. Muslimtoota Aksuumii jedhamee dubbatamaa ture ji'oota dabran kana keessa. Muslimtoota gartee Aksuumii dubbachuun rakkoo miti. Kun hoo amma akka amantiitti yoo deemne kun hoo uummanni muslimaa gartee kan amman tana jumlaadhaan dhumaa jiruu fi ka jumlaadhaan akkanatti gartee buqqa'ee dhagaa jala jiru kun. Kun hoo kanaaf sagalee ta'uun haraama. Saniif dubbatamuun halaal ta'e kanaaf dubbatuun ammoo haraam ta'e. Maaliif callitan sheekotiin yoo xiqqaate akkuma gartee fakkeenyaaf mootummaa kana deeggartanitti illee deeggaraa taatumaan dhugaa uummata kanaa gochaan kun akka sirriin taane illee yoo xiqqaate dubbadhamee dhageettii qabdan nama muraasa nama akka Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaafaadha kan argaa jirru namoonni dubbatan jechuudha. Uummata buqqa'eef dubbachuun siyaasa uummata buqqa'eef dubbachuun garee tokko deeggaruudha ta'a moo maalinniidha. Ammallee naatilleen haga wanti kun hulaa nama hundaan koo ka'u gaafa gartee Wallaggaa san kaleessa akkuma Wallaggatti dhaabbata si fakkaate kaleessa akkuma gartee Shawaa dhaabbata Gujii dhaabbata si fakkaate san osoo sitti akka fakkaate sanitti hin dhaabbatin Arsiin ar'an tana itti aane Borammoo godina kamtu itti aanaa kamtu itti aanaa naaf yaatilleen hunduu caluma jedhee gaafuma gartee mana isaa seente boo'uu osoo hin taane sagalee walii haa taanu akka sabaatitti akka ummataatitti uummanni kun ar'an tana gaaddisa jalatti waan nyaatee dhuguu dhabaan haala kanaan beelaan dhaqqabaa jechaati jira jechuudha. Wanni uummanni Arsii keessa jiru baay'ee tokko garaa nama nyaata.